Jaalallee koo waliin jaalala adda ta'e keessa jirra. Garuu jaalalleen koo jalqabaa natti dhaadachaa jira. Maallaan jettu maallaaf wayya. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliituub bakka jirtanitti nagaan jaalalli Rabbii isiniif haa ta'u. Warri mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatina. Toleka dachee kanarraa dhalli namaa jireenya garaagaraa keessa ni darba. Yeroo tokko tokko jireenyi jalqabarra nutti mijoofte dhumarra immoo tooftaa fi karaan jalaa baanuu nurkaa baduu dandeessi. Namoota biroof immoo jalqabarra aga inni abdii kututti olii gadi isa kaachifte abdii isa kutachiiste tabba bu'aa bahii hedduu isa baaste sana booda immoo akka inni dachee kanarratti dhabiinsas ta'ee argachuus baratutti barsiiste dhumasaa isa bareechite. Toleegaa har'amee seenaa obboleettii keenyaa tokko biyya Dubaa irraa nuuf qoodde isiniif himaa. Isinis erga dhaggeeffattaniin booda yaada keessan obboleettii keenyaaf koomentii jalatti barreessuu fi hin dagatinaa na waliin tura. Tole ani mucaa baadiyyaan ture. Umurii keenya xiqqashuutti abbaan keenya nu jalaa boqote. Haati keenya bu'aa bahii hedduu keessa dabarsitee nu guddiste. Umurii koo xiqqummaatti mana barnootaa barachaan ture. Jireenya haati keenya kun keessa jiraattee nu guddistu hedduu na gaddisiisa ture. Kanaafis jecha umuriin koollee ga'uu baatu anis akka namoota kaanitti maaliifan gara biyya Arabaa deemee haadha koo kana jireenya ishiin jijjiiru mana tokko ishiittiin ijaaru jedheen keessa kootti deddeebisee yaaduu jalqabe. Kanumarraan ka'ee haadha koos mariisisee deemuu barbaade. Haati koollee yeroodhaaf eeyyamamtuu hin turre. Haa ta'u garuu akkuma ta'etti haadha koo amansiiseen umuriidhuma koo xiqqoo kanatti gara biyya ormaa deemuudhaaf wantoota na barbaachisan eegale. Biyya keenya baadiyyaa fagoo sanarraa gara magaalaa Finfinnee dhufeen paaspoortii baafachuu jalqabe. Egaa yeroo sanatti dafees namaan kennamu waan ta'eef mana namaa taa'ee mana fira koo keessaa deddeebi'een baafachaa ture. Yeroo kanatti ture jaalallee koo yookiin abbaa manaa koo jalqabaa wajjin kan hin wal bare. Bilbila koo abbaa isaaf kenne hin beeku. Naa bilbilee na dubbise. Anis eenyummaa isaa hin beekun ture. Yeroo sanaaf eeyyamamtuu hin turre. Garuu suutaan dubbisaan dhufe. Osuma jennuu qaamanis wal arginee yeroo gabaabduu wajjin turuudhaan shaayii bunnaa jennee deemne. Sana booddaanis suuta jedheen paaspoortii koo baafadhee wantoota na barbaachisan xumureen gara biyya kootii gara bakka dhaloota koo deemuu murteesse. Yeroo wal qorannutti innis mucaa biyya koo akka ta'ee fi poolisiis akka ta'e natti hime. Guyyaan ani gara biyya kootti deemu innis dhaloonni isaa naannawaadhuma sana waan ta'eef na faana deemee na gaggeessee bilbila naaf kennee deeme. Darbee torbeewwan 2 gidduutti naa bilbila ture. Anis harmee koo jalaa dhokadheetaniin isa dubbisa ture. Yeroo kanatti wanti jaalala jedhamu wayii natti dhaga'amuu jalqabeera. Garuu immoo of hin mo'adha ture. Osumaan dhokadhee torbeewwan 2 yookiin torbeetti isa dubbisu deemsi koo qaqqabe. Anis deemuufani. Deemuu koo kanas bilbileen isatti hime. Innis tole naan jedhee guyyaa deemsa kootii akka wal arginu naan jedhe. Anis gara magaalaa Finfinnee dhufeen maatiiwwan koo jalaa dhokadhee daqiiqaa muraasaaf isa argee laaqana wajjin nyaadheen innis akkas jechuu waadaa naa gale. Ani aga dhuma umurii koo si jaaladha. Haadha manaa koo akka taatuun barbaada. Kan eenyutu akka taatus hin barbaadu. Ani sin eega naan jechuudhaan natti hime. Anis tole si malee nama biraa hin barbaadu. Anis siifa nama jedheen waadaa galeef. Kanumaan ture kan gargar baane. Anis gara biyya ormaan dhufe. Biyya ormaa keessatti waggoota 2 jiraadhetti yeroo gaarii yaadan
dabarsaa turre. Walii bilbillaa, wal dubbisnaa, wal jabeessina ture. Yeroo waggaa 2 ture kana keessatti maallaqan hojjechaa jiru harmeen koo baay'ee harka qalleettii waan turteef mana jireenyaallee waan hin qabneef mana jireenyaa gaarii tokko harmee kootii gara magaalaatti siqsee lafa bitee mana isheedhaaf ijaareen boqonnaa ji'a tokkoo fudhadhee waggaa 2 booda kara biyya koo deeme. Ergan achi deemeen wal argine. Erga wal arginee gaaffiiwwan adda addaa naaf dhiyeessuu jalqabe. Gaaffiiwwan inni naaf dhiyeessu sun garuu harmeen koo dachee kanarraa eenyuun madaalamtu waan ta'eef ishiin ala wanti ta'u hin jiru waan ta'eef harmee koo mariisise. Harmeen koo gonkumaa akkan isatti hin heerumnee fi yeroo kanatti gaa'ela akkan barbaachisne na gorsite. Sababaan isaas anatu ariifate malee umuriin koo ganaa daa'ima waan ta'eef mucaa koo hin cabda umurii kanatti heerumuun sirraan eegamu waan jedhuun na amansiiste. Lakki jedheen harmee koo jalaa dide. Yeroo kanatti deebiseen isaan yeroo kanatti gaa'elli nan barbaachisu yookiin immoo wajjin ta'uun nun barbaachisu jedheen deebisee. Erga gaa'elan feetu ta'e immoo na wajjin ooli jecha naan jedhu na gaafate. Anis gaa'elaan dura safaan ooluu akka inni tasuma ayyaanni isatti hime. Booddee wanta godhu wanta wallaaleef ammas deebisee akkan harmee koo gaafadhu natti hime. Anis irra deebi'een harmee koo gaafadhe. Harmeen koos fedhii koo daangessuu waan hin barbaanneef tole gaa naan jette fedhii ishii duuba. Sana boodannis jaarsota gara mana harmee kootitti ergee maatiiwwan koo biratti sagantaan gabaabaa ta'e qophaa'uudhaan mallattoo gaa'elaa naa mallatteessee qubeellaa naaf taasisee sana booddee isa wajjin haadha manaaf abbaa manaa taane. Otuman kanaan jiru yeroon kan koo dhumee ture. Ammas deemuuf karaarran jira. Haadha manaaf abbaa manaa ta'uu keenyatti mirkanaa'e malee wal fuunee mana tokkotti hin gallee wanti nuyi waliin dabarsines hin jiru. Otuman jedhu yeroon boqonnaa koo waan qaqqabeef ammas deemuufani. Tole egaa yeroon deemuu ka'u kanatti garuu waadaa tokko waliif gallee waadaan keenyas waggaa 3 qofa akkan hojjadhee deebi'u. Waggoottan 3 ani turee deebi'u kana keessatti akka mana jireenyaa tokko qabaachuu qabnu wal gargaarree akka ijaarrachuu qabnu walitti himuudhaan gargar baane. Anis nan dhufe. Otuman hojjetaa jiruu akka inni lafa nuu bitee mana nuuf ijaaruufan itti himuu jalqabe. Tole naan jedha. Tolee malee gochaan natti hin agarsiisu. Ani immoo gonkumas isarratti ammas of gatuu hin barbaanne harmee koo duuba wanti raawwadhu tokko hin jiru tole. Waggaa tokkoof maallaqa walitti qabadheetan harmee kiyya akka isheen lafa naa bittu taasise. Isheenis naa bittee waggaa koo lammataa irratti mana naa ijaaruu jalqabde. Inni garuu akka maallaqa erguuf barbaada ture. Ani garuu innis hojjetaa mootummaa waan ta'eef ani kan hin hojjedhu boruu keenyaaf waan ta'eef gonkumaa wanti siif ergu hin jiruun jedhaan ture. Yeroo barbaanne amalli keenya akka barbaade walitti jijjiirama. Yeroo kaan immoo nagaa buusneetuma waliin taphanna. Otuman jedhu harmeen koo deemee waggaa 3 koo keessatti mana koo naa ijaartee xumurarra geesse. Gaafa geessutti akka tasaa ta'ee maallaqni dhume. An harkaayyis dhume. Ishee harkaayyis dhume. Homaa gochuu waan hin dhabeef egaa abbaa manaa koo gaafachuun qaba jedheen 15,000 akka inni naaf kennu isa gaafadhe. Yeroo kanatti akka maallaqa hin qabne natti hime. Tole jedheen dhiise. Anis harmee kootti hin himne. Harmeen koo immoo ani akkan gaafadhe hin beektu waan ta'eef akka tasaa bilbiltee mee wanta akkanaa waan na hir'ateef amma naaf kenni jechuun isa gaafatte. Osoo illee deebiin deebisiniif harmee koo gurra ishee irratti bilbila irratti cufe. Sana booddee harmeen koo hedduu aarte. Akkamitti bilbila gurra koo irratti cufa? Ani yoo san dirqamsiisne abbaa manaa fi haadha manaa waan taataniifan isa gaafadhe yoo jechuun hedduu aarte. Anis harmee koo tuffatee gurra ishee irratti bilbila cufuun hedduu keessa kootti na gaddisiise. Otuma kanaan jirru bilbila naa bilbilee
gaafii tokko naaf dhiyeesse. Anammoo maatii keetti filattanaan jedhe. Deebii deebisuufii dhiisetan gaafii kee kanatti atitti qaane jedheen dhiiseen isa arrabsuu jalqabe. Akkamitti harmee koo tuffattee bilbila irratti cufta jechuudhaanin hedduu dheekkame. Sana booda wal cufnee torbeewwan 2 turre. Torbeewwan 2 booda ammas deebisee bilbiluudhaan gaafii guyyaa jalqabaa sana deebisee na gaafate. Anammoo maatii kee filatta. Yoo maatii kee wajjin hin dhaabdu ta'e, jireenya keenya gidduu galu ta'e, aniifati wajjin itti fufuu hin dandeenyu naan jedhe. Maatii kee irraa adda baata yoo ta'e immoo wajjin jiraachuu dandeenya naan jedhe. Anis gara jabummaadhaan wanti harmee koo irratti raawwate sun baay'ee waan na aarseef an harmee koo eenyunuu qixxeessuu waan ta'eefan namni harmee koof hin taane anaafis hin ta'u. Yoo dhiirti deeme dhiiratu dhufa. Haati koo deemte garuu eenyumtuun dhufu. Harmee koo eenyunuu jijjiiruu hin barbaadu karaa gaariin jedheen. Yeroo kanatti ture hedduu natti dheekkame, walitti dheekkamne. Sana booda bilbila isaa cufate. Anis guyyaa sanaa kaasee jaalala isaaf qabu keessa kootii baasaan dhufe. Innis bilookii na godhe. Anis bilookiin isa godhe. Ji'oota 6 akkasittan taa'ee seegaa ture. Otuman seeguu akka carraa guyyaa tokko nama wajjin toora feesbuukaan wal barre. Namni kunis erga yaada wal jijjiirreen booda gaafii jaalalaa naaf dhiyeesse. Ani jaalala fudhachuufis ta'ee kennuuf qophii akka hin taaneen isatti hime. Haa ta'u inni garuu obsumaan na eege. Na gorsa. Amalli isaa xiqqoo namatti tola. Jireenya darbe dagadhu. Isa fuulduraa itti yaadi. Waan darbe irraa baratu malee ittiin gaabban jecha jedhuun yeroo mara na gorsa ture. Anis turi bulii keessa ji'oota 9 ergan ga'een booda gaafii jaalala isaatii tole jedheen fudhadhe. Erga wal barree xiqqoo turreen booddee isaan lamman akka wal beekan natti hime. Inni kun garuu daandii mataasaa ta'een akka na baruu barbaade natti hime. Akkamitti na dhoksite jedheen anis hedduutti dheekkame. Innis daandii mataa koo ta'ee qofa si baruu waan an barbaadeef gosa ammeenyatiin natti hin ilaalin jedhee dhiifama na gaafate. Anis tole jedheen itti fufe. Amma yeroon koos xumuramee jira. Gara biyya koo galuu yaadan jira. Garuu waggaa tokkoof ji'oota muraasa booda jaalalleen koo yookiin abbaa manaa koo jalqabaa sun narratti bilbiluudhaan ati kan eenyuyyuu ta'uu hin dandeessu. Haadha manaa kooti. Eenyuufuu dabarsee sin kennu. Sana ta'uu baannaan sis balleesseen ofis balleessa jedhee natti dheekkamuu jalqabe. Ani jaalallee koo san feesbuukaan barre kana hedduun isa jaaladha. Qaaman illee baruu baadhu baay'ee keessi koo isatti gammadaadha. Kara biyyaa deemnee gaa'ila keessa akka gallee wajjin jiraannu walitti himaa jirra. Karoorri nuti waliin baafannes hedduudha. Kanaaf maallaa wayya jireenya koo itti gammadeera jedhee yeroo ani jalqabu kanatti inni kun dhufee keessa kiyya na xureessaa jira. Yaa obboloota koo isin maallaan jettu? Hiriyoonni koo tokko waanuma barte sii wayya. Nama bara kanaa isa toora feesbuukiitiin barte kana baay'ee namanin naan jedhu. Ani immoo murteessan fageenya osoo hin ta'in onnee nama keessa jiruudha jedheetaniin amana. Namni hundumtuu akka tokko hin taanes nan amana. Kanaaf keessi koo hedduu na dhiphatee jira. Eenyuun filadha? Abbaan manaan koo jalqabaa keessumattuu haadha kootiif ilaalcha gaarii hin qabu. Ani immoo nama maatii koo hin kabajne wajjin, nama keessi koo jaalala isaaf hin qabne wajjin jiraachuu hin barbaadu. Garuu hedduu dhiphadheen jira. Jaalallee koo yookiin abbaa manaa koo jalqabaa moo jaalallee koo isa kana filadhu laata? Maallaaf wayya? Yaada keessan naaf qoodaa nuun jetti obboleettiin keenya kun. Egaa obboloota koo jireenyi yeroo tokko bu'aa bayii qabdi. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaaf.
akka nama tokkootti yaada kana obboleettii kootiif yoon kaawwee darbu immoo anis dubartii waanan ta'eef abbaa manaa kee jalqaba osoo hin ta'in jaalallee kee ammaa filadhuun jedhaan. Dhugaadha fageenyarraa nama baranii beekuun baatamullee namni hundi tokko akka hin taane anis nan amana. Namni maatii ofiitiif kabaja hin qabne kabajaan nama hin jiraachisu. Jalqaba abbaan manaa koo maatii koo hin kabaju yoo ta'e anaaf homaa koo miti. Kanaaf ilaalcha akkasii waan hin qabuuf nama maatii keessaniif ilaalcha hin qabne wajjin jireenyi keessan gaarii ta'a jedheen yaadu waan ta'eef maatiin keenya waa hunda keenya. Namni tokko deeme namni tokko dhufuu danda'a. Maatii keenya garuu eenyunuu jijjiiruus hin dandeenyu, eenyunuu madaaluu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu filannoon kee obboleettii koo akkatuu jettee namni fageenyaan osoo hin madaalamin keessa isaatiin madaalama waan ta'eef isa ammaa sana deemtee ilaaltee hoo wajjin jiraatte siifan filadha. Kun yaada mataa kootiti. Obboloonni koo biroos yaada keessan kaa'aa fi turtii gaarii galatoomaa.